jettu bilbila keessan gaafa banattani aappii Excel jettu daawunlood gochuu qabdan. Aappiin Excel jedhu kan daawunlood godhee qaba. Isa karaa Itoophiyaa kalaandarii jettu bira yoo fi WhatsApp gidduu jirtan ishee kana jechaadha. Daawunlood godhattanii qabaachuu qabdanii yoo hin qabaanne immoo Play Store irra daawunlood godhattanii jechaadha. Amma nafaan bu'aatii kan koo daawunlood ta'ee jira ilaalame. Aappii kana ni bannaa akka kanatti jechaadha. Erga banne immoo mallattoo ida'uu gubbaa irratti argitan kana isa kanatu hidhan jechaadha. Ida'uu erga tuqxanii booda isuma jalqabaa kana OneDrive kan jedhu gadii kana isa kana tunna jechaadha. Gaafa isa tunnu guucicha san qopheeffannaan guucicha maqaa namaa liisitti goone jechaadha. Isa kana akkanatti select godhannee mi'a jennu gaafa akkanatti select godhannee jennu boordii kana teebilii kana qopheeffanna. Teebilii kana gaafa qopheeffannu borders jedhu kana tunna. Borders jedhu erga tunne booda isa jalqabaa kana iskeerii jalqabaa kana tuqna. Erga tunne haala kanaan nu dhufa. Haala kana eegee nu dhufee bakka lakkoofsaa maqaa gosoota barnootaa kanneen hundaa qopheeffanna. Amma isa jalqabaa kana kilik godha. Gaafa kilik godhee ka'eeti akkana darkisa. Erga darkisee booda tartiiba lakkoofsaatiif guca qopheeffannaan ta'e gucicha sayyuun gaafa qopheeffannu iddoo kanarratti tartiiba lakkoofsaatiif kaa'anna jechaadha. Gara jalaa kana ol oofeeti margi in the center jedhu kana tokko walitti akka bakka tokko naa godhuuf. Kan itti aanu kanas akkasuma godhaa maqaadhaaf margi in the center jedhu kana tokko. Iddoo kanatti immoo akkanatti gosoota barnootaa lakkaanlee fudhatuu dandeenya. Gosa barnootaa 5 hojjannaa jennee 1 2 3 4 5 daala 1 2 3 4 5 gosa barnootaa 5 akkanatti margi walitti godhama akkana godhee jechaadha. Kan itti aanu bakka kanatti immoo ida'ama. Ida'amaaf haala kanaan guca qopheessu jira. Kun immoo average iddoo kanatti kan itti aanu asitti sadarkaadha. Akkana godhaa jechaadha. Iddoo kana select itti guuttadha bakka haftan. Akkana erga select booda borders jedhu kana tuqa. Isma jalqabaa san tuqa. Haala kanaan select godhadhee jira. Gucicha qopheessee jira. Iddoo kanatti tartiiba lakkoofsaa barreeffanna. Double click goona yeroo lama walirra tokko dhiyeenne kan nu dhufa. Taa tuqaa laak tartiiba lakkoofsaa. Inni kun maqaatti barreeffanna waan ta'eef bakka maqaan nu fuudhu waan ta'eef akkana tuqneeti addaan harkifna. Gaafa addaa harkifnu akka kana dhufa. Bakka duwwaa jalqabaa adii kanarra yeroo tuqna. Erga tuqnee booda maqaa guutuu haa jennu. Guutuu kan itti aanu iddoo kanarratti gosa barnootaa kan itti aanu ida'ama. Average sadarkaa gaafa jenna asitti deemnee gosoota barnootaa kennaa kaannu. Afaan Oromoo Afaan Oromoo Ingiliffa herreega baayoloojii keemistirii jennu gosa barnootaa inni kaanne akkana erga kenne tokko lakkoofsa tokko kanarratti maqaa isaa fakkeenyaaf Abdii Jamaal jennee fudhannuudha. Nama kanaa Abdii Jamaal jennee fudhanna. Afaan Oromoo 99 fidaa jennu fakkeenyaaf barataan kun Ingiliffa 97 herreega 77
baayoloojii 67, keemistirii 65 fidaa jennu. Gaaf kana fidu akkana deemnee lakkoofsa 2. Lakkoofsi 2 nama maqaan isaa Baay'isaa Yilmaa jennu. Afaan Oromoo 55 fidaa jennu kun. Herreega Ingiliffaa 54, herreega 45, baayoloojii 78, keemistirii 58 fidaa jennu. Lakkoofsa 3. Lakkoofsa 3 maqaan nama kanaa Caalaa jennu. Caalaa Dirribaa baay'inaa maqaan isaa afaan Oromoo 77 fidee Ingiliffaa 65, herreega 81, baayoloojii 49, keemistirii 79 jenna. Fakkeenyaaf fudhannee isin qabxii nama barattoota keessaniif kaa'attanii lakkoofsa 4 maqaan nama kanaa Dhaabaa jennu. Dhaabaa Jabeessaa isaa jennee fudhanna. Afaan Oromoo 94, herreega Ingiliffaa 82, herreega 70 fidaa jennu. Baayoloojii 83 fidee keemistirii 61 fidaa jennu. 61 fidee lakkoofsa 5 maqaan isaa Fayyisaa Abdiyaa jennu. Afaan Oromoo 59, herreega 85, Ingiliffa 85, herreega 60, baayoloojii 50, keemistirii 61 fidaa jennu. Lakkoofsa 6. Lakkoofsa 6 maqaan isaa nama kana Kamaal Eebbisoo haa jennu. Afaan Oromoo 87, Ingiliffa 90, herreega 68, baayoloojii 89, keemistirii 71 fidaa jennu. Lakkoofsa 7 maqaan isaa Ibsaa Idriis. Afaan Oromoo 59, Ingiliffa 56, 49, 80, 63 akkana fidaa jennu. Kun edama haa hojjennu. Fidan galmeeffannee gaaf jennu. Edama yeroo hojjennu iddoo kana kilik godhannaa keessa jalqabaa irratti kilik godhanna. Isa jalqabaa irratti kilik godhannee f of x jennaan. F of x jennee avreejiif edamaaf sam ta'ettu tuqna. Sam ta'ettu tuqnee booda gosoota barnootaa barataa jalqabaa hunda isaa select godhanna jechaadha. Akkanatti select goona. Gaafa select goonu
gosa idama bakka idamaa waduun ga'ini select goone akka kana dhufa. Erga dhufee booda enter jettaniin haala kanaan dhufa. Enter erga jettanii 405 jedhe gosa barnootaa isaa kana jechaadha. Irra deetanii tuuxxan malee ammas tuuxxanii yeroo lammaffaa akkana tuuxxanii fiil ta'etti kun dhufti isa tuuxxanii fiil kedhu erga tuuxxanii booda gad harkiftanii hunda isaatu hojjetaa jechaadha. Barattoota haga barbaadanii yoo qabaattan akkasiin isinii dhufaa jechaadha. Averejii bira deemna. Averejii illee isa jalqabaa irratti tuqna. Bakka filannoo jechaadha. Ka barataa jalqabaa hojjenna. Ka barataa jalqabaa sarara isaa irratti tuqna. F of x ammas averejii bakka jedhu tuqna. Averejii erga tuqnee booda akkuma idamaa sanitti select godhanna. Kan averejii illee jechaadha. Eessa dhufna? As dhufna. Erga dhufnee booda haala kanaan gosoota barnoota hunda isaatu filanneeti select godhanna. Gosoota barnootaa akkana gosoota barnoota hundaa fudhee enter jedhaan. Erga enter jedhee booda gadi tuqan malee fiil kedhu kun haa dhufu. Fiil comment clear fiil kedhu kan argita edit kedhu jira. Fiil kedhu kana tuqu. Fiil kedhu erga tuqxanii booda mallattoon kun akkanatti dhufa. Rectangle ta'eeti akkan furdatee isin dhufa. Gad harkiftanii akkanatti jechaadha. Akkana gaafa harkiftan averejii isaanii hunda isaa isinii fidee jira jechaadha. Amma sadarkaallee kama jalqabaa isaan irratti tuqxan. Erga tuqxanii booda sadarkaan kaawwan irratti qo'addummaa waan ta'u itti barreessitanii. Akkanan barreessitaniitti wal qixaa jettanii barreessitanii. Wal qixaa erga jettanii booda rank ka jedhu raan jettee isin barreessitan rank jedhu dhufaa. Isa kana rank jedhu keessaa filattan barreeffamu ta'u argamu kanneen keessaa rank jedhu filattanii tuqxanii. Erga tuqxanii booda rank jedhu erga tuqxanii booda averejii jalqabaa tuqxan kaatan barataa jalqabaa. Averejii jalqabaa irratti kilik gootanii erga kilik gootanii booda qoodduu jettanii. Qoodduu erga jettanii booda ammas averejii jalqabaa yeroo lammaffaaf tuqxanii. Akka kana ta'a. Inni select ta'ee kan naanna'u kun isa select ta'ee jechaadha. Gad harkiftanii akka kanatti jechaadha. Gad harkiftanii kaataniiti enter odoo hin jedhin amma 13 ta'ettoon argitani. Inni kun tuqna dandhee 13 kana tuqna. Averejii jalqabaa san jechaadha. Erga tuqnee booda ammas yeroo lammaffaatu yoo ta'u edit reference type jedhu kan argitan. Isa kana keessaa reference type jedhu kana tuqxani. Erga tuqxanii booda a tokko $a tokko $a tokko jedhu argitan mallattoo doolaaraa jechaadha. Kanaafuu a tokko olitti ka argamu $a tokko jedhu kana tuqxani. Erga tuqxanii booda kan itti aanu 13 tuqlamee 19 jedhu kana dhahettanii yeroo tokko tuqxani. Akkana tuqxanii jettan diimaa wayii ta'e. Diimaa ka ta'e kana irra deebitanii yeroo lammaffaatiif tuqxani. Gaafa tuqxan akka kanatti dhufa. Yoo dhufu edit reference type jedhu kana tuqxani. Erga tuqxanii booda amma immoo ka dura $a tokko jedhu jira isa tuqxan dura. Amma immoo isa xuraanu $a tokko jedhu kana tuqxani. Haala kanaan kun argitanii gubbaa irratti $13 $9 jedhamu barreeffamu biraa argite. Akka kana jijjiiramaa jechaadha. Erga inni jijjiirame booda enter jettaniin karaa harka mirgaatiin kiiboordii keessan gara dhumaa irratti argamtan enter jettanii tuqxani. Gaafa tuqxan akka kana dhufaa jechaadha. Yoo akka dhufe immoo tokko jedhu kanarratti gubbaa kana ol deebitanii tuqxan ammas akkana tuqxani. Marsa lammaffaatiif itti deebitanii tuqxani. Fiil ka'e comment clear fiil edit jedhu kun dhufaa. Fiil jedhu kana tuqxani. Erga fiil jedhu tuqxanii booda gad harkistanii. Gad harkistanii gad dhiiftanii. Haala kanaan dhufee jechaadha. Qabxiin barattootaa kun namni lamaa qabxii wal qixa fide asirra laaluu dandeettani. Lakkoofsa tokko
tokkorra kan jiruu fi 80 namni tokkoffaa bahe nama lama jira jechaadha. Sababa saniif immoo lammaffaan hin jiru argitanii hunda sadatti akka kana deemaa jechaadha. Haala kanaa hojjechuu dandeettanii roosterii haala kanaan qopheeffattanii kaa'uu dandeettan. Erga xumurarra geettanii seef godhachuus dandeettanii jechaadha. Isa kana isin nama muraasa isin jedhee isin immoo nama baay'ee barattoota keessan irra hundooftanii baay'ee hojjechuu dandeettanii jechaadha. Erga akkanatti hojjettanii seef gootanii soofti koppiidhaan qabattanii deemtanii piriint godhachuu dandeettanii yoo barbaaddan bilbila keessan irraa piriint godhuu dandeettanii kompiitarnis piriint godhuu dandeettan fileeshii miimoorii keessan riidarii keessanii piriint godhachuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu haala kanaan roosterii bilbila irratti hojjechuu ni danda'ama jechaadha. Akkasuma immoo gireediillee bilbilaan hojjechuu ni danda'ama. Gireediillee isin agarsiisa. Kan kutaa itti aanu irratti na eeggadhaa isin jedha. Kana asumarratti dhaabneeti kan gireediitiin walitti deemnaa nageenya rabbii fi rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu fayyaa ta'aa galatooma nu daawwachuu keessaniif isin jenna.